Koonfiraansiin Qorannoo Biyyaalessaa dhimmoota fayyaa hawaasaarratti qophaa'ee Yunivarsiitii Wallaggaatti geggeeffame. Koonfiraansiin Qorannoo Biyyaalessaa kun qopheessummaa Instituutii Saayinsii Fayyaatiin dhimmoota fayyaa hawaasaarratti qorannoo biyyaalessaa yaadrimee sodaawwan haaraa fayyaa hawaasaa dhiibbaa fi carraa sirna fayyaa biyyaaf qaban jedhuun geggeeffame. Dhukkuboota daddarboo buleeyyii fi haaraa carraa fi sodaa jiru kan adda baasee fi imaammata fayyaa biyyattiif galtee qabu irratti xiyyeeffachuun qorannoowwan 175 akka biyyaatti qorataman keessaa qorannoowwan 32 filatamuun maree Yunivarsiitii Wallaggaatti geggeeffame kanarratti dhiyaataniiru. Hayyootni Yunivarsiitiiwwanii fi dhaabbilee qorannoo fi qo'annoo garaagaraa irraa affeeraman koonfiransii kanarratti argamuun bu'aawwan qorannoo isaanii dhiyeessaniiru. Qorannoon dhiyaate dhimma biyyaalessaa kan ta'ee fi rakkoo hawaasummaa, dinagdee fi rakkoowwan fayyadamummaa hawaasaa miidhan hiikuuf kan gargaaru ta'uudha. Yunivarsiitii Wallaggaatti ittaanaan pireezidaantii damee qorannoo tajaajila hawaasaa fi walta'iinsa industirii Dr. Dirribaa Dhibbaa kan ibsan. Akka Yunivarsiitii Wallaggaa Naqqamtee kaampaasitti koonfiransii 13ffaadha. Kanaaf koonfiransiin 13ffaan kun fayyaa irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u waraqaalee 175 dhiyaatame sana keessa waraqaaleen 32 filatame 32 keessa dhiyeessaan inni tokko sababii mataa isaatiin hafe inni 31 dhiyaateera hirmaattotaaf. Waraqaan 31 kun baay'ee kan qulqullina qabuu fi faayidaa qabeessa dhameettamanameedha waan ta'eef akkuma waliigalaatti kallattii xiyyeeffannoo filatame sanaaf inni oloodhamee kan amanamaa ta'u waraqaaleen kun kan dhiyaatan namoota yuunivarsiitii adda addaa keessa jiraatan dhaabbilee qorannoo adda addaa keessa jiraatan kaabarraa, kibbarraa, baharraa, dhiyaarraa fi giddugala biyyarraa walitti sassaabamanii bifa biyyattiin qabdu, rakkoo biyyattiin qabdu, rakkoo fayyaa biyyattiin qabdu bakka bu'a jedhamee kan yaadame bu'aan isaas immoo yennaa dhumarratti kamu kana hundumaatti deebi'a jedhamee kan yaadamudha. Qorannoowwan dhiyaatan irratti mareen bal'aan kan geggeeffame yoo ta'u qorannichi fayyaa hawaasaa keessatti rakkoowwan jiran kan agarsiisee fi kallattii gara fuulduraa akeekuun yaadota gorsaa kan hammate waan ta'eef faayidaan hawaasaa fi mootummaaf qabu olaanaa ta'uu hirmaattonni koonfiransichaa himaniiru. Yeroo ammaa kana akkuma beekamu dhukkuboonni haaraan daddarboo ta'anii fi warroonni immoo buleeyyii ta'anii babaa jiru jechuudha akka addunyaattis akka biyya keenyaattis. Kanaaf isaan kana irratti ilaalsee qorannoowwan hojjetan maal argisiisu kan jedhu qorannoo kana wajjinis wal qabatee dhukkuboota kana wajjinis wal qabatee carraadhaa fi sodaan jiru immoo maal akka inni ta'u isaan kun immoo carraan kuniif sodaan kun siistema fayyaa Itoophiyaadhaa fi galtee maalii buusuu danda'u kan jedhu sana xiyyeeffateeti jechuudha kan inni eegalame. Yeroo kana keessatti wantoonni nuti irratti fookas goone tokko dhukkuboota daddarboodha. Lammaffaan immoo dhukkuboota warroota non communicable warra jedhaman jechuudha warra buleeyyii yookiin kan akka diabetes, sukkaara isa jennu kana, hypertension warroota kana irratti maalti jira kan jedhu sana. Yeroon ammarra jirru yeroo COVID-19 dha. Kanaaf COVID-19 irratti yeroo qorannoonni baay'een hojjetamaniiru. Qorannoon sun uummanni kun yoo itti fayyadame faayidaa qorannoo kana takka faayindingii kaa'uu duwwaa miti. Faayindingii arganne kana gara hojiitti jijjiiruu qabna. Yoo hojiitti jijjiirame uummanni naannoo kanaas ta'ee waliigalatti uummanni Itoophiyaa baay'ee irraa fayyadama jedheen yaada. Kanaaf qorannoon kun baay'ee gammachiisaadha. Dhimmoota fayyaa ammayyuu furmaata hin argatinii fi qorattootaan xiyyeeffannoo barbaadan akka jiranis hirmaattonni koonfiransichaa akeekanii. Waa'ee xiinsammuu wajjin wal qabatee qorannoon adda addaa geggeeffameera. Waa'ee wal hormaataadhaa fi dubartoota wajjin wal qabatee qo'annoonis maal argisiisu kan jedhu sanas xiyyeeffateeti jechuudha. Dabalataanii waa'ee koronaas irratti kan hojjetamanii gara waraqaan 12 dhiyaateera jechuudha. Qorannoon kun ispeeshaalii gara COVID-19 tti hojjetame rakkina knowledge attitude dha gara caalu kan ilaalu. Namni information qabaayi. Information COVID-19 kana immoo akkamitti godheetu ittiin preventive gochuu yaadaa jiraasa jiru. Kanaaf naannoo kanaaf keessumaayyuu qorannoon kun gara caalu naannoo Yunivarsiitii Wallaggaa fi naannoo Wallaggatti hojjetameef jechuudha. Faayidaa kan Yunivarsiitiin kun kan irraa eegamu faayindingii kana bu'aa qorannoo kana uummata kanaaf dabarsee kennuu qaba. Akshinii qabaachuu qaba jechuudha. Koonfiransii kanarratti bu'aawwan qorannoo kunneen karaa itti fufiinsa qabuun qophaa'anii fayyadamtootaaf akka dhaqqabuuf kallattiin kaa'ameera.